Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM bakka jirtan maratti nageenyi keenya qilleensarra bololee isin haa ga'u jechaa oduuwwan gaggabaaboo har'aaf qabadhee dhiyaadhe isiniif dhiyeessaa kan isin waliin turu Taaddasa Lammaatii turtii gaarii. Seera nuuf kenname osoo qabnu seeran alummaan goolamaa jirra. Har'as kaleessaa miti. Har'a uummanni Oromoo hiree qabsoo kitima guddaa kaffalchiisin mirkaneeffate qaba. Har'a boqonnaa hiree ofii afaan qawwee fi qabsoo bosona keessa barbaadaa hin jiru. Boqonnaa jijjiiramaa keessa jira. Kanatti dirreen siyaasaa daandii qabsoo karaa nagaaf mijatu banameera. Abbaan birmadummaa aangoo heera mootummaatiin uummataaf kennameef qabatummaan akka hojiirra oolchu ta'eera. Uummanni filannoo yaada fi sagantaa siyaasa dhiyaate irratti hundaa'ee qaama isaaf ta'u filachuu danda'eera. Hammas taanaan daandiin kun wabii heera fi seerota murteessuun kan qabudha. Haa ta'u malee hiree uummanni wareegamaan argate kun yeroo kanatti humna hidhatee bosona jiruun goolamaa jira. Jibbaa fi gadaames qe'ee Oromootiif nageenyatu mala. Nagaa ammas nagaa kan jennuuf fakkeessuu yookiin akkeessuu fi miti. Akka uummataatti osoo sirna guddaa akka gadaa nurra darbee dhibee siyaasa hawaasa biroolleef qoricha ta'uu danda'u qabnu dhabaa fakkaachaa jirra. Akka namaatti hiree nagaan jiraachuu fi naannoo tasgabbaa keessa hojjechuun seera nuuf kenname osoo qabnu seeran alummaan goolamaa jirra. Har'as kaleessaa miti. Har'a uummanni Oromoo hiree qabsoo kitima guddaa kaffalchiisin mirkaneeffate qaba. Har'a boqonnaa hiree ofii afaan qawwee fi qabsoo bosona keessa barbaadaa hin jiru. Boqonnaa jijjiiramaa keessa jira. Kanatti dirreen siyaasaa daandii qabsoo karaa nagaaf mijatu banameera. Abbaan birmadummaa aangoo heera mootummaatiin uummataaf kennameef qabatummaan akka hojiirra oolchu ta'eera. Uummanni filannoo yaada fi sagantaa siyaasa dhiyaate irratti hundaa'ee qaama isaaf ta'u filachuu danda'eera. Hammas taanaan daandiin kun wabii heera fi seerota murteessuun kan qabudha. Haa ta'u malee hiree uummanni wareegamaan argate kun yeroo kanatti humna hidhatee bosona jiruun goolamaa jira. Jilbaa fi gadaamessi dhaloota of gumaacheen shorkaa'uun ija namaa fi fuula uummataa duratti qaanii fi salphina guddaadha. Ajjechaa fi miidhaan qaama suukaneessummaan maanguddoota, geessota, dubartoota, daa'imman irratti raawwatameen godaannissi hamaadha. Saamichii fi mancaatiin qabeenya qe'ee Oromoo waggoottan arfan darban qofatti raawwatames kan kaleessa qabnuu fi kanarra horachaa jiru baay'ee nu dhabamsiiseera. Nuti akka humna uummataatti ijaarramee itti gaafatamummaa itti dhaga'amutti dubbiin karaa nagaan xumuramuu argachuu qaba. Nagaa fi tasgabbiin mirkanaa'uu qaba kan jennuuf sababa malee miti. Dararaan hamma uummata guddaa kanarra gahaa jiru akka dhaabbatu hireen nagaan ba'uu fi galuuf hojjetee guddachuu akka mirkanaa'u barbaanna. Kanaafis ciniinnannee qabsaa jirra. Qabsoon Oromoo kaleessa wareegama qaalii itti kaffalameen har'a carraa filannoo siyaasaa ammayyaa uumeera. Boqonnaa jijjiiramaa kanatti dirreen siyaasaa banamuu isaatti uggurri yaadaa ukkaamsi mirgaa fi cunqursuun ilaalcha siyaasaa ta'ee tarkaanfachiisuu kan ka'e dhala namaarra gahaa kan ture hamma seenaa ta'eera. Hireen yaada bilisaan tarkaanfachiisuu dirree dorgommii yaada uumeera. Sagantaa qabsoo siyaasatiin dorgomuun aangoo qabachuu fi uummata tajaajiluun uumameera. Seeronni fi sirnoonni kan ittiin tumsanii fi diriirfamaniiru. Dhaabbilee ciccimoo itti fufiinsa hiree kana mirkaneessan ijaaruttis hojjetamaas jiras. Kanaafuu boqonnaa kanatti gaafiin qabsoo uummata Oromoo qawwee kaasisuu fi kitima lubbuu dabalataa kan falchiisu barbaachisu hin jirre. Badii kaleessa sirnoota dhufaa darbanii uummata keenya irraan gahaa ture balaaleffachaa har'a hiree uummanni keenya wareegamaan argate gufachiisuuf dukkansuun maaliif barbaachise?
qe'een itti dhalanne kabaja keessatti guddanne akka goolamu umuriin dararaa fi salphinni akka itti dheeratu gochuun maaliif barbaadame? Mootummaan naannoo Oromiyaa hangoo heera mootummaatti kennameef irratti hundaa'uudhaan olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya uummataa mirkaneessuun cinaatti duudhaa uummataatiin rakkoo karaa nagaan furuuf yeroo adda addaa waamicha karaa nagaa wal dhabdee jiru goolabuu irra deddeebi'uudhaan dabarsaa kan ture ta'uun ni yaadatama. Waamicha mootummaan kana hordofee hidhattoonni humna ABO shanee kumaatamatti lakkaawwaman waamicha nageenyaa fudhatanii galuudhaan leenjii haaromsaa hordofanii uummatatti makamaniiru. Ammas kumaataman kan lakkaaman haaromsaa jiru. Mootummaan dargaggoota hidhatanii bosona turaniif daandii nagaa filataniin nagaan galanii fi kabaja namummaa fi duudhaa uummatummaa guddaa agarsiisaniif ammas taanan nagaa simatee haaromsiisuuf kabaja maluuf gonfachiisu irratti argama. Haaromsaan booda uummanni makuun hojii deebisanii dhaabuu hojjechaa jira. Yeroo taanutis hojii wal fakkaatu cimsee kan itti fufu ta'uu isaaniif mirkaneessuun fedha. Boqonnaa gaddoo muffii fi wal dhabdee cufuun boqonnaa waliigaltee uumuuf waltajjiin marii biyyaalessaa hundi hirmaachisuun noo dhiyaateera. Mootummaa fi uummanni biyyattii mariif marabbaa akka fala furmaata tokkotti qabatanii tumsaa jiru. Aadaa siyaasa boodattafaa irraa gara boqonnaa marii fi marabbaa dhibdee fixachuu ce'uuf imala eegalaniiru. Kanaafuu anis carraa kanatti fayyadamee wal dhabduu kamiyyuu filannoo daandii nagaatiin akka furannu darara ajjechaa fi saamicha humna riphee loltootaan uummata keenya irratti gahaa dhaabuun qe'een Oromoo akka tasgabbaa'u irra deebiin waamicha nagaa dabarsaa. Ammas akkuma kaleessaa warri daandii nagaa filattan karaa uummata keessanitti deebi'uuf qophooftan hundaaf harki mootummaan nagaa fi diriire hin dachaane koottaa jechuu fedha. Akkuma barannee fi gochaa jirru kabaja dhala namaaf maluuf duudhaa uummata keenyatiif isinii simachuuf qophii ta'uusaa hammas irra deebi'een dhaamsa barbaada. Qe'ee Oromootiif nageenyatu mala. Harki mootummaa nagaaf diriire hammas hin dacha'u jedhan pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya hidhattoonni karaa nagaa meeshaa waraanaa hiikkachuun galan jiraachuu ibsuu isaanii waliigaltee lakkoofsi meeqa akka ta'e akka hin ibsamne namoonni tokko yaada kaasaa jiru. Marii nagaa mootummaan Itoophiyaa fi ABO WBO jidduutti Taanzaaniyaatti yeroo lamaaf geggeeffame osoo mirkanaa'in hafee jira. Marii marsaa lammaffaa irratti ajajoonni waraanaa ABO yookiin WBO hirmaachuun marii nagaa fi kutannoo qaban agarsiisa jedhamee abdatamee ture. Qaamolee lamaan walitti fiduudhaan kan mariisisan fi tajaajilaa kan turte Ameerikaan hanga nagaan dhufutti abdii osoo hin kutatin irratti hojjetamaa jirti jetti. Yaa ta'u malee ji'a darbees gaanfa Afrikaatti ergama addaa USA Mike Hammer qondaaltota mootummaa Itoophiyaa waliin dhimma rakkoo nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti raawwataman mari'ataniiru. Mike Hammer furmaanni jiru marii biyyoolessaa hunda hammate haqa qabeessa fi amantummaa qabu geggeessuu fi waldhabdee qaamolee hidhattoota jidduu jiru ammoo karaa nagaan mari'atanii hiikuudha kan jedhudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM akkuma beektan mariin biyyaalessaa biyya keenya keessatti amma deemsifamaa jiru kuni seektaroota adda addaa keessaa dargaggoota, abbootii amantaa, paartilee siyaasaa,
akkasumas dubartoota qaama miidhamtoota alaa fi keessan hundumtuu kan ilaallatu dhimmi biyya kanaa rakkoon biyya kanaa na ilaallata kan jedhu irratti hirmaachisuudhaaf qophii xumure kan jedhu koomishiniin marii biyyoolessaa ifoomsee jira. Finfinneettis miilana jalqabee jira. Yaa ta'u malee namoonni tokko tokko yaada garaagaraa kaasu kanarratti tokko mootummaan amma fakkeessuudhaan kan marii biyyoolessaa kana eegale. Fakkeenyaaf ABO'nii fi hidhattoonni bosona keessa jiran akkasumas paartileen qaama siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'aa jiranii carraan hin kennamne sirumayyuu waan isaan barbaadan ofitti qabanii mariisisuun odoo hin ta'in ofirraa dhiibutu jira. Waan qaaman wal bira ga'uu dhiisati alaalumatti illee xalayaan barreeffamee waamichi wanni godhame hin jiru kan jedhudha. Miidiyaa adda addaa irratti dubbachaa turanii kanarrattis akka hin hirmaanne akeekkachiisanii jiran. Keessattuu KFO'n konkurensiin biyyoolessaa Oromoo akkasumas ABO'n dhaabbileen garaagaraa naannoo Oromiyaa keessa jiraniin fi hayyoonni garaagaraa jiran gaazexeessonni yookiin immoo aktiivistoonni dhimma kana qeeqaa jiru jechuudha. Yaa ta'uti inni lammaffaa immoo qaama gama biraatiin kan jiru naannoo Amaaraa keessa kan jiru isaanis gama tokkoon hin hirmaanne jedhu gama tokkoon immoo hin barbaachisu qawweedhaan mootummaa kana jijjiirree biyya kanaaf kan taatu sirna dimookiraasii walooba ta'e aan hundeessinu ta'uu kan kaasanii fi isa jalatti dabalataan immoo mootummaa ceemsatu nu barbaachisa jedhu qaamni jara lachuun jechuudha. Kanaaf dhimma marii biyyoolessaa kana irratti yookiin immoo naashinaal daaloogii kanarratti namoonni akkuma barbaadanitti yaada kennuu kan fedhanis hin jiru akkasumas immoo shakkiirraa kan kaani yaada kanis kan kennan jiru. Walumaa galatti mariin kun hin barbaachisaa moo hin barbaachisu kan jedhuuf akka yaada namoonni wannoodhaan mariin hin barbaachisa. Haa ta'u malee inklusiif ta'uu danda'a. Qabaata. Hundumtiyyuu naaf ta'a. Dhimmi kun na ilaallata jedhee irratti hirmaachuu qabaata. Warri dhimma kana geggeessan komishinoonni filataman 11ffan kun gara mootummaatiin waan filatamaniif amantaa isaan irraa hin qabnu. Lammaffaan mootummaan harka isaa keessa seesifachuudhaaf wanti nuti abdannee itti seennu hin jiru. Yeroo baay'ee mootummaan kun biratti amantaan hin jiru. Waan dubbatuu fi waan hojjetu gargar ta'ee jira. Kanaaf trust deficitiin waan jiruuf kanarratti hin hirmaannu kan jedhu sababa guddaa kaasaa jiru. Gama naannoo Amaaraatiin immoo isaanumtuu bakka 20-30tti addaan faca'anii dhimma kana irratti hirmaadhaa jedhanii yoonnoo jedhan lakki nuti hin hirmaannu akkuma tanaan dura ibsee qawweedhaan dubbii kana xumurra kan warri jedhanis hin jiru jechuudha. Deemee akka yaada miidiyaa kanattis ta'e akka yaada kootiitti yaa xiqqaatus yaa guddatu mariin biyyoolessaa kun barbaachisaadha. Hiree mootummaa yookiin egeree biyya kanaa yookiin sabaaf sablammoota kanaa kan murteessudha. Cabiinsa garaagaraatiin karaa jiru fakkeenyaaf karaa seenaatiin, karaa diinagdeetiin, karaa aadaatiin wantoota adda addaatiin institushiniin dhabuudhaan jechuun dhaabbilee tokko kana jettee bilisa ta'e dhabamuu irraa kan ka'e mootummaan humna abbaan irree yeroodhaan olirraa aangoo olirraa fuudhuudhaan seenaa biyyattii kana keessatti seenaan inni guddaan ol kaafamee wannoodhamu lola qofa waan ta'eef waliigalteen biyya kana keessatti uumamee hin jiru. Kanaaf inni kanarratti fayyadamuudha. Haa xiqqaatus hir'ina isaa qabaatu hamma danda'ametti rooti irratti hirmaatame bu'aa guddaa uummata kanaafidha. Akka naannoo Oromiyaatitti darariinsi uummata kanarra keessattuu waggaa ja'a. Isa durammoo qabsoo gochuudhaaf warigamatti kan itti kanfale 5,000 ol kan itti dhuman ijoolleen hamma immoo deebi'etti qe'ee isaati irratti uummanni salphatee akka itti bahutti akka galutti dhabee waan daldalatee waan buufatee irraa saammamee qotiyoonsaa irraa oofamee dhaltiin yookiin sa'aansaa irraa oofamee wanni qabeenya baankii keessa godhame harkaa saammamee karaan akka deemee galee warra du'aallee hin naqne cidallee hin naqne bakka gammachuu akka waliin gaafanne namni akka barbaadetti ol keessa deemuu akka hin dandeenye nagaan bahee galuu dadhabee jira. Kuni kan ta'eef nama biraatti biyya alaatirraa dhufeetii miti. UFO nanan unknown flying objective miti. Kun UFO jedha wanna balali'u waan hin argamne miti. Yookiin samiidhaa bu'ee miti. Dhalataadhuma dhala achi keessa jiruun uummanni rakkachaa jira. Nama alaatirraa odoo hin ta'in kan bilisan si baasa jedhuun rakkoo keessa bu'eera.
Kuni qaanii fi guddaa salphina ummata kanarratti dhufaa jiru jechuudha. Ummanni wanni balleessa hin qabu. Kan balleessaa jiran garuu warra siif hin beekaa, sin bulchaa, dhimma kee anumatti si murteessa warra jedhaniif dhibdee garanaaf garanaan jiruun ummanni kun darariyamaa jira. Yaa ta'uti dhumarratti jarri lamaanuu ummata kanaaf hojjenna hoo jedhame gattaamee dirree siyaasaa isaanii bal'ifatanii karaa nagaatiin xumuranii ummanni kun ragaa argachuu qabaata. Waan barbaadan meeshaadhaan wanni hiikamu lafa kanarra hin jiru. Wanni hiikamu hin jiru. Namni muraasni benefit irraa ta'uu danda'a, itti fayyadamuu danda'a. Ummanni marri garuu miiliyoona 60 keessattuu Oromiyaa keessa jiru kun wanni inni argatu hin jiru. Darariu, du'u, ajjecha, duubattafu, iyyummaa malee wanni inni dhufu hin jiru jechuudha. Jenereeshinii haaraa kana gadi ciree akka baala mukarraa gadi ciramuutti ciramuun ala wanni hin dhufu hin jiru waan ta'eef nageenya ammas barbaachisaadha. Warri paartilee siyaasaa qaama hundumaayyuu kan ilaallatu alas keessas kan jiraatan marii biyyoolessaa kanarratti hirmaachuudhaan ala furmaanni biraan jira jedhee yaanu gama kootirratti hamma danda'ame hanqinallee haa qabaatu irratti hirmaachuudhaan rakkoo fi gadadoo uummanni keessa jiru baasuun barbaachisaadha kan jedhu kanuma kabajamtoota hordoftoota sagantaa miidiyaa FNM sagantaan kun akka isin bira ga'uuf like share subscribe gochuun dagatina hamma sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan isiniif hawwa nagaa ta'a.